Bismillah, mashallah, tabarakallah. Egaa hordoftoota kiyyaa uffanni kunniin uffata ayyaana iidaatiif qophaa'edha. Hundi keessanuu egaa warra godhachuu dandeettan maatii keessa sarpiraayiz gochuu dandeettanii hedduu akka namatti tolu jechuudha. Diriyaawwan kunniin gosa lamatu jira. Diriyaan kun isa saayiziin isaa xiqqaaf guddaa qaba. Kuni kan amma isinitti agarsiisaa jiru kun saayizii guddaati, gabaabbatuu miti. Halluu uffadhe hundaanuu na biratti ni argattanii, halluu afuriin na biratti argama jechuudha. Itti aansee diriyaa babbareedallee isinitti agarsiisa jechuudha. Hordoftoota kiyya kolbaan hin waraabne galgala waraabee egaa haguma isinitti mul'atetti ilaalaa ka barbaadan iskiriinshatii godhadhaatiin kara kiyya erga na biratti ni argattan jechuudha. Kanaafuu maatii keessan sarpiraayiz gochuu dandeettanii ayyaanaaf maashaallah agartanii hedduu akka bareedaa bal'aadha jechuudha. Baay'isee bal'aadha. Akkasumas dheeraa salaataaf hedduu akka bakka mijaawaadha. Isiniin jaa hordoftoota kiyyaa kan yoonni ta'uu miti, kan gabaabbatu miti. Akkasumas diqqaa guddaa qaba jechuudha. Kun baay'ee akka bal'allee dheerallee akka malee kanaaf sirriitti nama kamiifuu ni ta'a jechuudha. Shaarbiin isallee kunoo kana fakkaata akkuma argaa jirtan kana. Hanga dhumaatti ilaaltanii ordarii godhachuu dandeettanii lakkoofsa illee as keessa ni ka'a jechuudha. Lakkoofsi kiyya duwwaa 9 duwwaa 1 21 duwwaa 6 73 karaa waasaappiitiin eloo jedha bashirallee keessa galtee jirti. Sirriitti hin waraabamne olii gadi dabsaatiin hin waraabdameettiin egaa haguma isinitti mul'ate tokko ilaalaatiin bifa isaa bifa kanatti qaba, roozitti qaba. Video gabaabaa na waraabdee jennaan maanii aga daqiiqaa 8tti haga dhiyaatu jedheetiin irra deddeebi'ee waraabutti jira. Sirriitti illee akkasitti mul'atuu fi kuni gurraacha maashaallah wallah hedduu akka jaaladheera isa kana haga dhumaa kun agartanii hedduu bareedaa isiniin jechuun barbaada. Inni lammaffaa roozii kana kunis hedduu bareedaa bal'aadha. Saayiziin isaa ka hundaatu tokkuma isa guddaadha kuni kanarra xixiqqaan jira. Kunu kana fakkaata jedha jechuudha. Hordoftoota kiyyaa wanni godhadhee isinitti agarsiisuuf yeroo baay'ee akka laaltanii sirriitti laaltaniitiin yoo jaalattan ajajattanii fi isiniin jedha yeroo baay'ee uffadhee agarsiisaanii maaliif sirriitti laaltaniitiin akka isin ajajattanii fi bifni lammaffaa isa kanaadha. Kun agartanii waaw maashaallah tabarakallah. Inni sadaffaa mootu bifa afur qaba. Ka dura uffadhe san piinkii kana deebi'ee bifa birallee qaba. Isin garumaatti ilaala. Diriyaa babbareedatu jira. Diriyaa bifa lamaan na bira jira jechuun diizaayinii lamaan na bira jira. Isaan lamaanuu bifa garaagaraa qabu jechuudha. Isallee isinitti agarsiisa. Garuu diriyaa tanaan durallee yeroo baay'ee isinitti agarsiisee jira jedheetumaanii kuni inni sadaffaatiillee ni jira jechuudha. Hordoftoota kiyya laayikii gochuuf hin dagatina. Laayikii godhaan jirtanii viidiyoon gadhiisuuf hin deesaatu laayikii godhaa, sheerii godhaa. Itti aansuun immoo namni osoo sabskraayibii hin godhin ilaalaa jirtan sabskraayibii godhaa. Egartanii halluu kanallee hedduu akka jaaladheera. Waaw maashaallah tabarakallah. Baay'ee akka babbareeda. Kunniin diriyaa kanneen ni beektanii akkuma diriyaati guddinni isaa jechuudha. Noormaalii diriyaan gogoraa qabus na biratti ni argama. Uffanni biintisiisaa dhiirallee ni jira. Viidiyoon goone isin ka barbaadan heeloo jettaniitiin ayyatuu dandeettan jechuudha. Hin bareedu kun maashaallah tabarakallah hedduu bareeda. Gartanii salaataaf sirriitti jechuudha. Gaawonii gubbaan gisee barbaachisaa ta'e harkoon isallee dheeraadha. Garuu gada kanaa waan hin geenyeef gaawonii yookaan piitarsii jalaan godhatuun barbaachisaadha. Isiniin jaan isinumatti agarsiisuuf waraabee dheerinni isaa akkuma argaa jirtan kana warri mootu shaalii nagaa fattanii dhugaa dubbachuuf viidiyoo tokko waraabaan jiru keessumaan ergee fi nama erguutti jira. Ayyaanaaf nama hedduuf ordarii godhan ture. Garuu akkana viidiyoo godhuuf yeroo hin arganne maaliif fakkeenyaaf diriyaa fi uffata abbaaf uffata haadhaa qofa uffata nama 2-3 jecha viidiyoo hin waraabu jedhee akkasumatti ergaa jira. Shiitawwan kun kana fakkaataatti aansee diriyaan kun jira. Diriyaan kun gosa afurtu jira. Gosa kana piinkii akkasumas magariisaan qaba. Laala agartanii asitti galgala waraabee sirriitti waraabamne na fakkaate agartanii. Inni kunis hedduu bareeda. Kaan amma godhadhe kuni laala kunoo kana fakkaata galgala waraabee isiniin jechuutti jira. Wanna hanqina jiruuf dhiifama. Inni kun gosa afur qabamu sadii. Itti aansee diriyaan tun immoo adda bifa addaati. Diizaayiniin adda sadii fidee ture. Kunoo tana qofatu hafe jechuudha. Baay'ee akka bareeddi. Maashaallah tabarakallah hedduu akka namatti tolti jechuudha. Wanti irraa luqqoo wanti irraa buqqoo hin jiru. Noormaalii ka wajjin hojjetame jechuudha. Diizaayiniin kunniin akkuma isinitti mul'atu kana halluun isaa isiin tanuma qofaatu jira jechuun bifuma kana qofaan jira. Gartee akkuma argaa jirtan kana gara loomii kalariitti sitti
baay'ee takka bareeddii isiniin jecha viidiyoo hanga dhuma warra gammaa ilaalaa jirtan laayik sheer gochuu hin dagatina. Viidiyoo hanga isinii dhiisu hundisaatu laayikii godhaa sheerii. Egaa kana isin jaa hordoftee kan lammataa kana kan magariisa tokko immoo hin inni shikii keessaa kana fakkaata. Diriyaan kuwwan immoo kun akkasitti argaa jirtan kan halluu kanaan jira agartanii isinitti mul'ata jedhee yaada hedduu babbareeda diriyaawwan kunniin yoo barbaadan ka hodhisiisuu dandeettanii yoo barbaadan akkanumatti shigiman maatii keessanii ergamuu danda'a jechuudha. Garuu diriyaan noormaalii hodhaan isaa nama tokko waan ta'eef hodhamee osoo ergamee fi baay'ee namatti tolu jechuudha gara maatii keessanii. Isa kana agartanii inni kunis gara warqaammaa siqa carqiiwwan amma uffadhee isinitti agarsiisu kunoo halluu lamaan kana laala agartanii. Kana lamaan deebi'ee lamatu hafa kuniif kunis garagara agartanii isa kana uffannee yoo kasaa ta'e gara booraa siqu kana maashaallah kunis hedduu bareeda kana fakkaataa irraa suuraan isinitti agarsiisa. Inni kunniin gosa afurtu jira maashaallah hedduu bareeda. Carqiin kun gisee biyyallee warri jirtan bitattan tokkoffaaf lammaffaa qaba. Tokkoffaan isaa akkana shaakarraa isaati carqiin isaa gisee harkaan tuttan kuwwan immoo baay'ee haphii isaati jechuudha. Hordoftoota kiyya noormaalii akkuma amma jiru kana jira diizaayiniin isaallee bareeda. Garuu libsiin isaa diizaayinii amma shaarbirri jiru kan ofirraa hin qabu jechuudha malee baay'ee takka bareeda. Tokkoffaan isaa kuni lammaffaa garuu baay'ee takka haphiidha. Yoo isaan lamaan wal biratti argitan malee addaan baafachuu nama rakkisa. Itti aansee diriyaawwan kunniinis gosa afur moo akkas qabanii kun isa kanaan deebi'ee warqaammaan ni jira. Ka gara magariisaa osoo hin taane agartanii kunis jira. Ka asirratti argitan kanaan jira jechuudha noormaalii. Isin ka barbaadan ordarii godhachuu dandeettan agartanii inni kun bifa lama itti aansee boorallee qaba. Kun bifa arfan wal bira jiru kan akkanatti jira jechuudha. Itti aansee sufraa kana namni hedduun ordarii godhataa jirtanii sufraan kun xaalli wajjin ayajaan kan hojjetamudha. Sahaaniiwwan tanii illee yoo barbaadan na biratti argattanii. Egaa viidiyoon keenya gara dhumaa ga'uuf deema laayikii gochuu hin dagatina. Namoonni meeshaa barbaadan illee namoonni sarpiraayizii maatii keessan asbeesaa garagaraa bunaaf sukkaara waan barbaadan na biratti ni argattanii. Uffata tiraas carqillee adda isaa ta'uu barbaadan firaash hojillee yoo barbaadan na biratti firaashin orijinaalii kan majaliisa irraa murame ni jira jechuudha. Shaarbiiwwan tunniinis hundaafuu viidiyoo hanga dhumatti warri obsaan jaalatanii feetanii daawwattan ulfaadhaa galatoomaa isin jaaladhaa isin kabaja halkan keerii keessa naa bulaa. Namni barbaadan karaa waasaappiitiin heeloo jedha maatii keessan gammachiisaa isinin jedha. Hijaabni tunniin illee hijaaba faashina dhufteedha. Na biratti ni argamti halluu tanniini. Kanaaf waan barbaadan ordarii godhachuu dandeettanii. Viidiyoo kana immoo laayikii sheerii godhaa. Viidiyoo birallee keessa siinaa ilaala. Asumaan immoo roon as dheenda kana YouTube kee subscribe gochuudhaan ilaalaa jirtan ulfaadhaa galatoomaa warri jalqabarrallee na hordoftan meeshaa kwaalitii isaa eeggatee hunda isaatu na biratti argattanii. Egaa halkan gaarii keessa naa bulaa baay'ee.